Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii dhimma keenyaa. Qophiin kun afaan Oromoo dhimma Oromoo dubbata. Qophii kanarratti waa'ee saba keenyaa, biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaatiif addunyaa kana ilaalchifnee beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii goona. Akkuma kanaan har'as haala biyyi keenya, sabni keenya keessa jiru ilaalchifnee yeroo ammaa ijoo dubbii ta'ee biyya keenya keessa jiru keessatti mari'achuudhaaf deema. Keessummaan koo sagantaa kanaaf keessummaa miti. Isiniif illee keessummaa miti. Yeroo adda addaa sagantaa kana irratti yeroo lamman tokko dhufee beekumsa isaarraa muuxannoo isaarraa nu ibsee ture. Keessummaan koo Dhaabasaa Waaqjiraati. Bodhaabasaa feerraa qophii dhimma keenyaa fudhattee sagantaa kana irratti ammas deebitee dhufuu keetii fi baga nagaadhaan dhuftan siin jedha maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaatiin. Bafiqaaduu naafeeruu keetii fi ree kan naa kennuu keetiif atis hedduu ulfaadhuun jedha. Egaa Dhaabasaa wanta marratti dubbachuun dhimmuma saba keenyaa yeroo ammaa sabni keenya keessa jirtu biyyi keenya keessa jirudha. Ijoo dubbii ta'ee firris alagaanis kan irratti dubbachaa jiru yeroo ammaa dhimma adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo kan waboodhaan wal qabateedha. Qilleensi biyya sana keessa jiru hundumtuu addunyaa kanallee biyya namni keenya jiru hundumattuu qilleensi isaa jaarsummaa haaraa hidhannoo hidhannoo hiikkachuu, lola dhaabuu, lolatti fufuu waan jedhu kana qaba. Akkuma waliigalaatti qilleensi kun akkanuma ciincaa jiramee gaaffiin kun bal'aadha nan beeka. Kanumarraa jalqabne jedhan si gaafachuu hin barbaadu. Akkuma sagantaan kun sagantaa gaaffiitiif deebii miti akkuma isaatti yaaduma walii kennanii waan nutti dhaga'amu irratti gumaachuudha. Waan lammiidhaaf tolu, waan biyyaaf tolu haasa'uudha. Kanumaafuu waan amma kaase kana haalli yeroo ammaa biyya keessa araaraan wal qabatee hidhannoo kanarraa wal qabatee jiru kanarratti akkamitti ilaalta? Qilleensa maalii fuunfachaa jirta? Maaltu sitti ciincaa jira? Akkuma atuu kaafte dhimmichi dhimma bal'aadha. Wanni beennu rakkinichis haalli irraa taasifamus kan yeroo dheeraa wal qabatee dhufe jaa ta'ee fi bifuma sanaan ilaalama. Egeree warri qabsoo gaggeessu egeree qabsoo isaanii kan utubu, warri qabsoo sana sodaatan immoo egeree isaanii kan jalaa gadi buusu ta'ee ijaatti dhaga'amuu fi ijoo guddoo ta'eetu ilaalama. Akkuma beennu qabsoon Oromoo dhaabota akka dhaabaatti akka instituutioniitti waan guddifate keessaa tokko waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni kun immoo yeroo ammaa kanatti gara biyyaatti deebi'ee sisteema biyyi qabu keessatti bulu kan jedhuuf marii gaggeeffamaa ture. Inni kun waluma qabatee rakkoo duraan mootummaa waliin ture sana wal amantaa dhabuu, wal shakkuu, wal waraanaa turuurraa kan wal qabate ammasisumatu deema. Gamni tokko waan kana hin xumurra jedhee batee socho'a. Gamni biraa immoo wanti kun yoo gara mootummaatti itti deeme nu jalaa nu miidha jedhanii warri shakkaniif warri sodaatan hin jira. Kana biraan immoo adeemsi isaa kun akkitti adeemamu hedduunsaa iddoo tokko tokkotti konfiizinii yookaan waan wal dha'u qaba. Xiqqoo rakkoo uumeera jechuudha. Akka waliigalaatti kan deemu adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa walii galee biyya galee. Eeganni biyya galee biyya keessatti qabsoo eegalee booda immoo waraanni bosona taa'uun sirnan ta'u waraana kana gara biyyaatti deebisuudha. Amma isumaan egaa saayikooloojii namaa keessas waan jijjiiru jira. Waraanni kun gara biyyaan naa deebi'u warri mootummaa fi warri duraan waraana kanaa fi dhaaba kana wajjin wal lolaa turanii hidhannoo hiikkatu jedhu. Warri sun immoo hidhannoo hiikkachuun akka harka kennachuutti fudhatu. Kunis qaawwa uumeera. Lammataa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduuyyuu wal amantaa karaa nagaatiin deemna kan jedhu kun qajeelee fudhatameera iyyuu kan immoo
gaaffii baay'ee. Kanarraa kan ka'e gara amma gara wal dhabbiin guddatee gaaf deemu jaarsummaan yeroo adda addaa gidduu deemaa ture amma gara dhumaarratti eega mootummaan Itoophiyaas waraana labsee waraanni sun tarkaanfii adda addaa fudhatee booda dhiibamee garuma jaarsummaa sanaa dhaqee jaarsummaan kun immoo warra abbaa gadaatti fayyadamuudhaan deemame abbaan gadaa kun Oromoo keessatti akka instituushinii jabaa akka fakkeenya jabaa waan Oromoon sila qabaachuu qabee dhabeetti fudhatama. Garuu abbaan gadaa koo jabaa ta'ee humna horatee dhiibbaa kan godhuu miti inni kun shakkiidha. Baa'oonis warri biraas kan fakkeenyaaf malee warri abbaa gadaa kun dandeettii rakkoo kana hiikuu qaban jedhee natti fakkaatu. Amma gaafa hojiitti hiikamuu jalqabus rakkooma kanatu mul'achaa deema natti fakkaata. Kun egaa rakkoo duraan ture rakkoo kana hiikuuf adeemsa keessa darbame qaamonni rakkoo kana jira jedhanii walamanan kun rakkoon kun kana jedhanii rakkoo adda baafatanii irratti waliigaluu dhabuun ni jira. Akka fakkeenya fudhanne adda bilisummaa Oromoo rakkoon sirna Itoophiyaa keessa ture jedhee fudhata. Warri mootummaa sana immoo sirna sana wayyeessineerra jedhu oo wayyeessineerra jedhaniif inni sun immoo wayyoofne jedhe ammallee wal amantaan hin dhaba jechuudha. Ishuu identify gootee irratti hojjechuu sirra jira jaateef. Kanarra hariiroon jara gidduu jirus immoo hariiroo qajeelaa yoo hin taane walitti manii lachanuu hin ilaalu jaatee xixiqqeeffatanii walitti himu kun jira. Yeroon isaas muddaa ta'uun immoo qaamonni hundi itti yaadanii tasgabbaa'anii akka hin deemne dhiibbaa waan gootu fakkaata. Egaa waan kanarraa ka'ee yaaddoon namatti dhufu akkuma ati kaaftee namatti dhufu akka abdatametti wanti kun milkaa'ee gara naqceemoo deebi'eetu humni sun gara waraanaatti deema kan jedhudha jechuudha. Yoo wanti kun milkaa'e dhugaa gaariidha. Biyya keessatti waraannis dhaabbatee namnis tasgabbaa'ee adda bilisummaa Oromoo humna waraanaarraa gara siyaasaatti of jijjiiree deema. Yoo milkaa'uu dide immoo adda bilisummaa Oromoo humni ta'e gara waraanaatti deebi'ee waraanni kun itti fufaa jechuudha. Waraanni kun immoo akkuma beekamu nama madeessaa, namatti hidhamaa, namatti miidhamaa, biyya miidhamaa, saayikooloojii namaatu productive ta'uu dhiisee wal tokko kuffisuutti deema. So rakkina biyya keessa ture irratti hin dabalamoo hin xiqqeessamoo wayyeessa jedhamee kan uumamu natti kanatu wal qaba. Baay'ee gaariidha. Nan beeka waan dheeraadha gaaffichi iyyuu haasaa dhumtan sii kenne iyyuu waan akkana gabaabaadhaan deebi'u miti. Egaa akkuma ati dubbatte iyyuu egaa jijjiiramni mootummaa biyya bulchaa jiru sana keessatti uumamee mormitoota ala jiranus biyyatti galchinaa karaa nagaatiin qabsootti fufna jedhee ABO's dabalatee biyyatti galuu jalqabanii asmaraatti dhaqanii waliigalanii waliigaltee sana hojii irratti hiikuu irratti walamanuun dhabamee walitti bu'iinsi uumamee achi abbootiin gadaatiif jaarsoliin biyyaa keessa galanii gaafa wanti kun sadarkaa kanarra ga'eera amma waan anis atis beeku sabni beekuudhaas isa keessa deebinee baay'ee dubbachuu hin barbaannu. Sadarkaa amma irra jirru irratti abbootiin gadaa kun yookaan immoo koree tekniikaa jedhamee waamamu kuni bakka loltoonni waraana bilisummaa Oromoo jiran deemanii haasofsiisaa jiru. Amma tokkos namoonni immoo galaa jiru waamicha kana fudhatanii jechuudha. Safuu kabajnee aadaa kabajuu qabna jedhanii namoonni galan jiru. Karaa biraatiin jara kana gargaaruudhaaf immoo ammas ayyadureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa xalaallee barreessanii jara kanatti kennaniiru. Paablikaali baaniis immoo waraana adda bilisummaa Oromoo abbaa gadaatti abbootii gadaa Oromootti adaraa kennineerraa jedhanii dubbataniiru. Garuu namoonni tokko ammas warri hoggantoonni waraanaa jechuudha kan kaabaa kibbaa walakkeessa jiranu amma gidduu kana lageenyuu hin gallu jechaa jiru. Warri tokko amma akka karaa kibbaatiin keessumaa gollichaa dhangee fa'aa akka ala dubbatu akka dhageenyetti ayyadureen iyyuu nagaa ta'uu isaanii hin beeknu ergaan kun iyyuu isaanirraa dhufuu hin beeknu waan jedhu kaasee haasa'aa ture.
gara lixaatiinis immoo hin gallu wanti jedhu kuni yaada ayyaduree dhaamsa ayyadureen erganii wajjiniin yoo waan wal faallessu ta'e deebi'ee immoo dhaaba sana keessatti ammas bakka lamatti wal qooduun uumamuu hin danda'u laata jiran namoonni shakkii qaban jiru. Maaliif warri waan ijaan argaa jirrudha. Waamicha fudhatanii warri galaa jiran jiru. Warri immoo hin gallu jedhanii afan immoo jiru. Kun egaa iddoo bakka lamatti qoodamuu kana agarsiisaa jira. Wanti kun deebi'ee dhaabas akkuma dhaabaatti iddoo lamatti qooduu danda'a laata jedhuun shakkiin jira. Shakkii kana akkamitti ilaala? Annan shakka atoo laata? Warra yaada beezikaalii yaadichi fakkaata garuu warra magalu kun adda bilisummaa Oromoo miti teeknikaalii isaan. Kanaaf waraana amma kun baay'een isaa fakkeenya yoo fedhii qabaate seekiriitii yookaan nageenya Oromiyaatti dabalama. Nageenya Oromiyaa gaafa ta'e immoo miseensa paartii miti jarri kuni uummatuma keessatti qaama nageenyaa ta'anii itti fufuu. Yoo warra jireenya keenyatti itti fufa jedhanii fedhii isaaniiti miseensa dhaaba sanaa ta'anii itti fufuu ni danda'u yookaan jireenya safaa hojjetu. Kanaaf warra amma gale kun abaawoo ta'ee miti kan gale amma abaawoo dhiiseetu gale abaawoo ta'e waraana woboo ta'uu sana dhiisee jaa galeef amma kana garaagarummaa hinuu rakkoon jirutti warra amma gale kun yoo galee qabiinsi gaariin godhanneef deebi'ee woboo ta'uuf wanti isa dhoowwuun jiru achi keessa ture jaa ba'e. Rakkoon guddaa iddoon atamma kaafte kan jiru adda bilisummaa Oromoo akka paartiitti galee biyya jiru kan qaama siyaasaa jechuudha. Qaama siyaasaa biyya jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo hin galletu garaagarummaan uumamuu mala. Maal godhanii itti fufuu ani gaan beeku isaantu yaada amma fakkeenya fudhachuu baatanii itti fufan maal godhanii itti fufuu rakkina uumuu mala. Addi bilisummaa Oromoo waraana qabatee biyya keessa karaa siyaasaa kan socho'u kan biyya jiru gaatiin kan itti fufu. Waraanni kun immoo hidhatee miidhaa uummata Oromoo irra ga'a jedhee yaadu sana tokko warra diina jedhee yaadu sana rukutuudha hojiinsaa kan ijaaramee fi lammata immoo uummatarraa abdii eeguudha jechuudha. Akka itti isaatti fudhatamee uummata abdii ta'uudha. Yeroo hamaan jirutti uummata kanaaf kooluu ta'uudha. Yaadaanis hojiidhaanis waan adda addaa hojjetaa jechuudha. Egaa akeekni isaa amma waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe kun yoo mootummaan akkuma deeme kun rakkoo qaba mataan isaa inni egaa maaltu kana uumeeyyuu inni mataan isaa rakkina uume qaba. Maaliif ayyuu dureen xalaa barreessee naa ergu ajajoota zooniilee jiran kan keessaa zoonii lixaa fi zoonii kibbaatti xalaan kan barreeffame. Xalaan kun maal jedhaa abbootii waraqaa kana qabatanii warri isinitti dhufan ergaa nurraa fuudhanii dhufanii isaa waliin haasa'atee ajajoota isin jala jiranitti qajeelfama dabarsaa kan jedhu ergaa kennaa. Amma warri koree teknikaa kun ajajoota kana hin arganne. Teknikaalii ajajoota kana waliin qunnamne jarri lachuu waan himatan qabu garuu wanta haqni jiru akkamtu sirriidha inni jarumatu beeka garuu haqni jiru jarri lamaa waliin argine. Egaa jarri lamaa waliin argine koreen teknikaa kun immoo darbee warra namoota miseensotaa fi iddoo adda addaarraa qunnamee fuudhuutu irra jira maandeetii kana qabaayyuu kan jedhu inni egaa rakkisaadha jechuudha. Deebi'ee mari'ateera waraana kana diigee akkasitti hin diigeera warri kaan jedhanii bifa kanaan deemuun irra ture kan jedhu hin jira. Lammata warri koree teknikaa kana keessa jiran keessa self appointed warra ta'antu jira. Conflict of interest warra qaban fakkeenyaaf barreessaa koree kanaa yoo fudhanne yeroo garaagaraa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo waliin kan wal qabatu wanti inni dubbachaa ture hojjechaa ture faallaa ijaa ta'eef akka nageetiivitti ijaa ilaalamu namni baay'ee amantaa irraan qabu inni qulqullummaa hojjechaa jiraachuu danda'a garuu imeejii inni qabu woboo fabaa'oo biratti imeejii gaarii miti. Dhaabni kun badeera'ee nama haasaa ture yeroo miidiyaa irratti ture tarkaanfii dhaaba kanaa nama dabarsaan turre
Ammas dhaqee miidiyaadha kan hoogganu akkitti nama aakti godhu immoo akka nama aangoo biraa qabis rakkoo mataasaa uumeera. Warra kaanis oo fudhatte warra Baqqalaas mataasaa oo fudhatte pirinsipilii inni tammatti waraanaan adeemuu sirrii miti nama mormuudha. Namicha karaa nagaa leellisu dhaqiiti waraana kana hiikkachiisi ani na eeganii interestii inni qabu takkifata. Kana warri sun imma kan hiika rakkoon hiikameera jedhanii yoo amanan hiiku malee waraana qabani jalqabaa qabee waraanaan rakkoon Oromoo ni hiikama jedhanii amananiiru. Sababni karaa nagaa dadhabneef waraanaan rakkoon Oromoo kun furmaata qaba jedhanii warra amananiidha jechuudha. Baqqalaan immoo waraanaan amanuun sir jedhee nama amanuudha. Amma kunu mataan isaa wal'aa jechuudha. Warra abbaa gadaa akkuma kana dura sitti hime immeejiirraan kan hafe humna sin qabani dandeettii sanaas hin qabani waan immoo beekumsa isaa toratanii muuxannoo qabaatanii impaaktii gama hundaan geessisuu danda'a jedhee namni ni ilaalu. Namni garii akka mootummaadhaaf ergamanitti fudhata gara mootummaatiin. Isuma bira darbee yoo amma abbaan gadaa Bayyanaa fudhatte abbaan gadaa Bayyanaa sanbatoo abbaa gadaa ammaa miti. Yeroo isaa fixateera ni yuuba. Egaa abbaa gadaa hojjechuu qabata abbaa gadaa ittaanee dhufutu jira inni hojjechuutu irra ture ani warri kaasantu jira. Kanaan wal qabatee immoo idda hojii sanatti deemanii wantoonni jarri goggochaa jiran waraanatti isaanii marsee deemaa waraanaan marfamanii eegamu kun egaa shakkii gama adda addaan uume jarri sun irraa riitiriit godhaniiru. Irra jira hojjettee yaadde akka nama wal shakkee waggaa hedduu dhaabbate tamma hariiroon hin jiraannetti iddoo shakkiin jirutti hin jiraata jechuudha. Ibsa jarri kennan irraa oo fudhanne immoo kan akkuma tuu kaafte zoonii kibbaa gollechi dhengee akka inni haasa'etti adda bilisummaa Oromoo galee qunnamtii hin qabnu addaan nu kutaniiru. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen keenya iyyuu mataan isaa hidhaa jala jira kan jedhu hidhaadha. Teeknikaalii akka inni haasa'e maaliif kan irra jiru hin beennu. Kanaaf dirqamee iyyuu mallattee seera ta'e hin beennu akkamitti waan kana xalaa fuula tokkoon galla jedhee nama kaase. Zoonii lixaarraayis kan jedhu kanuma jechuudha. Maaliif yeroo adda addaa hayyuu dureen dhaqee dubbiseera. Adeemsi wayii godhamaa ture booda sababa mootummaa nagaan kabachiisa jedhee seeraan kabachiisa tarkaanfii fudhatee addaan citee kanaaf shanuumameera jechuudha. Amma akkana yoo wanti kun mootummaan tasgabbaa'ee piroosisii tammame rakkoo qabaata. Adeemsa isaatu rakkoo qaba malee ijoolleen karaa nagaa osoo gaggeessuu biyyatti deebi'uudhaaf fedhii akka qaban haasa'u. Garuu wanti irratti wanni jedhani akka aadaatti adeemsa fixachuu otoo hin qabin jaamp irra tatta'etu jira. Inni kun sirrii miti. Nuun harka kennachiisuudha. Nuti amannee isaanis amananii rakkoon kun kan waloo keenyaati jennee waliin deemuu kan jedhu kana relationship ani kana haasa'an kanatu hir'ate. Kanaafi wanti kun deeme warri biyya galee fi warra achitti hafe irratti rakkoo uuma kan jedhu otoo hin taane warri biyya galee kan isaaniiyyuu miti. Warra alatti hafee fi adda bilisummaa Oromoo gidduu hariiroon jiru maal ta'aadha. Isa kana turree kan ilaallu. Inni kun obviously yoo isaan sun alatti hafanii adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru jara sana qaba dura deemuu hin danda'u. Maaliif seeratti hin ayyamnee fi pirinsipilii irratti walii galantu hin ayyamne rakkinni kun uumama shakkiinatti kaaftuu jiru. Yoo mootummaanis abaa'oo darbine kuni bu'aan argamsiise qaba. Positively yoo fudhanne waan argamaniin qaba waan gaggaarii hir'inoonni kun immoo jiru. Maaliif pointiin jarri kun kaafatan dogoggora jechuu hin dandeenyu. Namni iddoo jirurraa waan itti dhaga'amee fi waan furamuu qabu yoo kaase qaamni biraammoo waan sana dhaabbatee iddoon kun hir'inni jira. Mee kana mari'annee haa hiiknu jedhee garaa bal'atee waraana caala badii caala aasaan hin kaffalchiisu jedhee deeme ammas hireen hin cufama jedhee yaadu. Maaliif jarri kun baanii dubbachuun jabina tokko jechuudha. Baanii hir'ina kanatu jira jedhanii hogganoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee lamaanii dubbachuun mootummaafis abaa'oofis warra koree teeknikaa jedhamaniifis hiree gaariidha. Maaliif dhaabbatanii poorri kaan sana keessaa identify godha jechuudha. Pointiin namni kaa'usu hundumtuu immoo
gatii qaba. Dogoggorallee haa ta'u gatii qaba. Waan namichi mataa qabutu bayee dubbatame jaa ta'eef gattaa'anii yoo irratti hojjetanii furamee abdiin akka sabaatti, akka biyyaatti, akka godinaatti, akka naannootti qabnu sun hin wayyaa jedhee yaada. Garuu lamaan maalirratti hirkataa warra dhimmi kun harka jiru irratti hirkata jedhee yaada. Kanumatu natti mul'ata gama kootiin. Ulfaadhu. Egaa ala ABO'n biyyatti galee simannaan godhamaa ture sana gidduu sana atis biyya deemtee waan biyya keessa jiru waan namni yaadu waan namni dubbatu argiteetta. Simannaa ABO sana irrattis immoo gaafa jarri galanu Finfinnee keessattis naannoo adda addaattis waan godhamaa jire biyyis beeka. Addunyaan hunduu argeera amma inni ulfaataa ta'e amma inni nama dinqisiisaa ture argineera jechuudha. Deeggira ABO'dhaaf kennamaa ture sanarratti. Isa booddee egaa jarri lammanii waan irratti walii galan kana ifas hin baasne amma ammaatti hin dubbanne garuu wal dhabiinsi jira hidhannoo hiikkachuu irratti. Kanaaf wal qabatee WBO'n lola jalqabe. Lola jechuun ofirraa ittisuudha jechuudha. Qawween hiiknu jedhanii lola irratti bobba'ame immoo ittisuutti galanii jechuudha. Egaa ala jira ala arbii gaana qabatu kan miidhamu margaa jedhu marga jarri irratti sukkuumu. Jarri lamman mootummaanii fi ala addi bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni Oromoo walu gidduutti kan miidhamu saba biyya. Amma yoo gara lixa kana keessa deemnee waan tokko tokko gaggaafannee dhadhagaa jirra. In sodaata namni gara lammanuu hin sodaata. Hin sodaata. WBO's hin sodaata. Waraana mootummaas hin sodaata. Namni sodaa kana keessa jira, cinqii kana keessa jira. Wanti kun akkamitti itti deemuu danda'a? Sodaan kun yoo dhuma bubbulaa deeme namallee gara dhaaba sana komii godhachuutti geessuu hin danda'u. Ololli mootummaan hojjetaa jiru jira. Lafarra mootummaan isa godhu namoonni WBO keessa jiran tokko tokko isa godhu namarratti sodaachisuun nama ukkaamsanii fudhachuun wanti kun godhamaa jira jedhamee dubbatama. Abbootii gadaallatti godhamaa jira jedhamee dubbatama. Akkuma gadi gadaatti waan dubbachuu barbaade sodaan jira karaa lammaniin iyyuu namni baay'ee sodaa jira. Waan kana hambisuudhaaf akkuma sila kaa'e ABO'n gaafa biyyatti galee jedhu deeggarsa uummanni kenneef argeera. Deeggarsi karaa kamiin iyyuu taanaan ABO'n qabsoo karaa nagaa irratti yoo hirmaannoo qalee hin mo'ama waan jedhu sammuu namaa keessatti hin fidu. Namnillee abdiidhuma kana qaba. Maaliif wanti danda'amee qabsoon karaa qawwee kun hafee karaa nagaa sanaan maaliif deemne hacuuccaan ammamiyyuu yoo dhufe jedhee tayyaada. Kanarratti atoo maal yaaddame hin mo'ama sodaa maalii qaba ABO'n karaa nagaatiin deemee waan fedhe sana waan waggaa meeqa hundumatti qabsaa'e sana gatiitti kaffale sana kaayyoo isaa bakkaan ga'uudhaaf qawwee malee bakkaan ga'uu hin danda'u ABO'n. An kana nuuf gaafadha. Gaaffii kan of gaafattee beektaa? ABO'n ani akka naa galutti ABO'n waan sodaa sana qabu natti hin fakkaatu. Rakkoon jiru ABO'n jalqabumayyuu waraana kana kan filate yookaan immoo gama waraanaanis loluu kan filatu uummati Oromoo ittisa hin qabu. Uummati Oromoo roorrifamaa tureera. Humni immoo biyya sana bulchaa jiru humna ittisa uummata Oromoo miti kan jedhu filosoofii of keessaa qaba. Lammata ammaa ABO kana soo ilaalle akka paartii siyaasaa qofaatti gadi buusanii yoo ilaalan sirriin ta'u maaliif akkitti inni of ijaaree hojjechaa ture akka mootummaatti riphee lolaa ta'e qabsaa'aa kun maanni waan mootummaan tokko qabu hunda horateetu isaan hojjechaa ture. Maal jechuudha? Foormii mootummaan tokko hojjetu qabsaa'aa turee fi dhaaba siyaasaati jennee hin fudhannu. Amma dhaaba siyaasaa yoo ta'e ideoloojii wayii fakkeenya uummata baadiyyaa uummata akkasii jedheetu karuma siyaasaan
irratti hojjeta waan aadaa barame keessa. Abaa'oon akkitti inni ijaarame akka mootummaatti. Mootummaa innaa taatu itti sallee si barbaachisa, tikallee si barbaachisa. Tikannaan jedhu seekuritii si barbaachisa, miilitarii si barbaachisa, dinagdee si barbaachisa. Akkuma caasa damee barnootaa qabdaa, maal qabdaa akkasitti hojjete. Amma abaa'oon lolaa innaa ture akkamitti deemaa ture yoo jette yoo mootummaa jigsuudha. Jigsinaan immoo waan mootummaan tokko hojjetu provide godha yeroo ofis haa ta'u. 91 sinnaa dhufanii mootummaan hin jigee, mootummaa jigee sana keessatti mootummaa warra adda addaa wajjin hojjetanii amma immoo inni amma dhufe kun mootummaan hin jigne, mootummaa riifoormii ta'ee, mootummaa riifoormii ta'e keessatti abaa'oon akkamitti akka galu marii silaa godhame irratti dhumuutu irra ture. Amma warri kaan dhaaba siyaasaa ta'anii homaa ajaan qabnee fi dhufaniituma paartii siyaasaa teessee haasofta. Abaa'oon akka ture gaafa innaa biyyatti galu wal fudhatanii walitti dabalamanii hojjechaa adeemuu, qaama mootummaatti makamanii adeemuu, waan garaagaraa kana sisteema dinagdee qooddachuu, bulchiinsa qooddachuu, itti gaafatamummaa adda addaa fudhachuu jiru keessa galanii, caasaa mootummaa keessa galanii isas hojjechaa fuulduratti deemuu akkas akkasii kun marii sanarratti sila setil ta'ee taa'uu qaba. Amma kan godhamee akkuma paartiidhuma siyaasaa wayiitti dhufee akka inni galu godhameetu huge kan ta'e sisteemni dhaaba sanaa biyya galu iddoo itti naqanis barbaada jechuudha. Akka paartii duwwaa miti. Amma argite yoo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa bulchuu paartiiwwan namoota dhuunfaa goodaa deeman waamee yeroo aangootti kennu adda bilisummaa Oromoo namoota jiran immoo iddoo siyaasa adda addaa irraa qabu dhiisuu dandeessa. Amma caasaa barnootaa jira, caasaa dinagdee jira, caasaa hawaasummaa jira, caasaa miidiyaa garaagaraa jira. Adda bilisummaa Oromoo keessaa namoota ogummaa qaban kana fuudhee achi keessa galchaa hin jiru, waa gochaa hin jiru. Because amma sisteema keessa hoon galle addi bilisummaa Oromoo goodaatti akka fetti ilaala, of ilaala. Maaliif kana godhanoo jettee riiziniin isaa baay'ee. Amma adda bilisummaa Oromoo kun maalitti uumaa deema moggeeffamuun sun istiil itti fufee akka jiru. Mootummaa sana wajjin wal shakkiin sun itti fufee akka jiru kana uumaa dabalaa deema jechuudha. Isa caalayyuu immoo warra adda bilisummaa Oromoo wajjiniin wal morkii fi wal lola qaban abaa'oo keessa namoota ba'an kana fuudhee mootummaan iddoo aangoo kiikii ta'e aangoo siyaasaatti kennu warri abaa'oo kuni itti dhaga'amu jennee yaadnu jechuudha. Kana alinee jedhi faranjiin moggeeffamuu kan moggaatti dhiibamuun kuni gaafa dhufaa deemu sisteemni kun sisteemuma duriiti maqaan malee kan jedhutti itti uumamaa jechuudha. Akka kanatti filannoo keessa gallee jedha amma abaa'oon warra abaa'oo jiru. Filannoodhaan ga'uuf hin ga'anii nuun beeku. Maal gaaraantii qabna? Waraanni kun kan ittisa keenya tokko kan amma kunoo surraa jedhan rukutus rukutuu baatus mo'atuu baatus waraanni kun ittisa saayikooloojii namaa keessatti jechuudha. Waa dhalate illee kan waa godhu jedhee kaa waraana kana yoon kenne yoon galche jarri kunoo filannoo dhiisiitti kunoo isuma nagaa waliin teenyuttuu nagaa nuu kennaan jirani akka duwwaatti nafa kan jedhu itti uumuu dhaabichi kana jedhee haasa'uu baatus. Amma warri waraanaa kun immoo yaadattoo taate gaaffiin ati kana dura gaafanii waa'ee Asmaraarraa deebinu na gaafatte. Ijoolleen biyya galan kun saayikooloojiin isaanii akkam ture, warra waraanaa ture, qawwee lafa kaanii gaafa galanii maaltitti dhaga'ama kan jedhu naa kaaftee turte. Gaafa sana beekaan riizarvii of godhe maaliif miidiyaatti naa dhiyaatu akka sabaatti waan ibidda qabsiisu kana hoo dhaadhessiteettuu deema kan jedhuuf riizarvii godhe. Even ijoolleen Asmaraa keessatti leenjiirra turan suni gammachuu biyyatti deebi'u garuu shakkii qabu. Qawween qaban amma ijoolleen sun leenjiirra warra turedha. Warri waggaa dheeraaf qawwee baatee diina kana jedhee jara kana wajjin wal lolaa ture immoo shakkiin isaa sana caalataa. Ijoolleen kun baay'een isaanii kan biyya turanii biyyarraa dhaqanii qeerroo ta'anii leenjii fudhatanii yeroo gabaabduu sana keessattuu gaaffiin uumamee diinummaa fi wanniin ture sun akka salphaatti wanniin ta'u garuu oltarneetiivii biraati jaan jirreef galame kan jedhu si agarsiisa jechuudha.
So dhufanii gaaf kaampii galanii leenjiin itti kenname mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsaa fi sirna jiruun barsiisa jedha. Ijoolleen immoo OPDOtu nu barsiisa jedhu. OPDOon immoo warra diina keenya kanaaf heeruma amma isaan haasa'an heera OPDOti jedhu. Seera OPDOti jedhu. Namoonni achitti dhaqanii isaan barsiisan dabballoota OPDOti jedhu bakka bu'aa mootummaa ta'us miseensa paartii OPDO jaateef jechuudha. Abaa'oon ijoollee akkan dubbifamne innaa godhamu isaan sun dhaqanii dubbisu isaan sun nuti mootummaa taaneef jedhu. Ijoolleen immoo maal jedhu dabballeen OPDO ganama galgala dibbee nutti reebdee hogganni nu wajjiniin ture nagaa ooltanii jedheellee nu gaafannee jedhu. Kun hunduma dubbiin saayikooloojii fi dubbii sisteemaati jechuudha. Otoo adda bilisummaa Oromoo keessaa nama haga wayii sisteema mootummaa Oromiyaa amma jiru keessatti itti makanii iddoo garaagaraa kana qabachiisanii ijoollee sana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa kan keenya kan jedhu uumaa jechuudha konfidensii. Amma baa'oon achi keessan jiru dhaqee isaan ilaaluuf iyyuu kadhaa meeqa warri sun immoo nutti kenne nuti mootummaadha baa'oo san galchu kan isaa miti jedhu. Kanaaf gaaffiin kun akkasitti deemaa jechuudha. Amma filannoo birannaa dhaqee abaa'oon filannoon nammoo ama yaada kan jedhu badaan yaaddoo sanan qabu garuu filannoon kun jarri kun filannoo yoo ta'u gahee wanti isaan hojjetan kuni indikeetaroonni mallattoon nutti agarsiisu kun jarri hin jijjiiramne afaaniin haasa'an malee sisteemni suma kaleessaati. Akka waan hunda fixannee booda yoo korojoo hatuu beeku kana dura hataa turani nurratti hin dhaabbanne warri mo'atee biyya keessaa ari'atamee jira. Har'as sanumattoo deebi'anii maa inni wanti nuti goonu at least steppii tokko jarri kun galliqinfatanii jijjiirama kana dhugaatti liqimsanii wal qabachuu qabnaaf resist godhaa jechuudha. Humni inni kun waa'ee filannoo ta'uun ta'a. Resistansiin kun walamantaa dhabuurra. Walamantaan kun dabalee waan kana waliin gaggeessina waan kana iddoo akkasitti geessina naa jedhamu hin ta'a. Argite ta'oota amma warri odeeffaa yookaan OPDO durii turan innaa rakkoon biraa isaan mudatu rakkoon pireejeriin iddoo biraarraa isaan mudatu waan paartiilee Oromoo kana xiqqeessaniitu waliin dhaabbanna. Tokko laga ceenaa maaloo kana faarsu. Innaa asii immoo kan biraa qabbaneeffatanii waan hundumaadhaan as deebi'anii mana keessatti jara kana dhawu karaa propagaandaa karaa adda addaa tumu jechuudha. Amma dhimma Oromoo irratti tokko wal taanee haa tumsinu jedhamee pirinsipiliin haa kaa'amu. Okee dhimma Oromoo irratti wal tumsina jedhamee yeroo nagaas yeroo hamaas walii obsuu danda'uu qabu jechuudha. Yeroo amma warri ilaalcha biraa qaban kun Finfinneen kan Oromoo miti Oromoo hin galchu jedhanii ka'anii odeeffiin qophaa gaafa ta'u warri kan natti hin birmannee dhufa jechuudha. Amma otoo dhuftee waa building godhatiin otoo walamantaa hin horatiin otoo gad dhaabbattee saba kana saba Oromoof dhaabbanna hundi keenya qooda qabna. Qabsoo kana keessatti waan haa xiqqaatu haa guddatu gumaachine qabna. Rakkoon hanga ammaa nu hundi keenya humne jira keessa dabarre jira. Asii kaanee waliin adeemu jedhamee isin gaheen keessan kana godha. Nuti gaheen keenya kana irratti walaa tumsinu. Isa irratti waliin asirreessinu jedhamee waan akkasii waliin deemaa dhufe waan hundi fayyaa. Amma filannoon dhufe filannoon dhufuu baatee ishuun ta'u jechuudha. Filannoo kanarraa achi ga'uunu haala amma deemuunu achi ga'uunu yaaddessaadha. Nu yaaddessa kan jedhurraa jarri warri abaa'oo kuni dhuga grievensii jiru moggeeffama jiru miidhaa jiru kana himatu jedheen kaasa. Maaliif argite yoo ta'e hidhaan hin dhaabbanne randamilii butamu hogganoonni dhaabaa randamilii butamu eega hidhaman illee ammuma mana murtiitti illee sirnaan dhaqanii wanti dhiyaate hin jiru. Iddoo gariitti namni hidhamanii hidhaadhaa namni dheeyyuun beekamu adaraa nu bira kaa'an ittiin jedhu inni kaan xollay galee xollay keessatti haaromsa fudhata jedhu. Gadinnaa buute immoo grassroot levelitti OPDO'n ofiifuu zeeroo ta'eera. Iddoo inni zeeroo ta'etti immoo uummataa fi warra mormu kana abaa'oo kanatu bulchaa amma Gujii yoo fudhatte Boorana yoo fudhatte Wallagga yoo fudhatte iddoo garaagaraatti jechuudha. OPDO'n mataa isaanii iyyuu hin jiru. Achi immoo warri caasaa OPDO kan durii keessa turan immoo sisteemni ammaa riifoormiin ammaa nu moggeesseera nu dhiibeera jaa jedhaniif sodaatanii warra kanatti hirkachuu jira. Kompleeksii akkasii keessaa gad taa'anii wanti dursuu qabu kana wanti bulfachuu kana waan kana immoo yeroo akkasii keessatti hojjan jedhanii waan walitti dubbatan raawwachuu
waan walitti dubbatan sana waan hin raawwanneef walii himuu wal amananii deemuu kanatu hanqataa jechuudha. Ati pointiin jalqaba kaafteetta hin beeku nan dheeressite hin beeku Asmara irraayyuu waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti godhame waliigaltee formaalii miti. Waliigalteedhuma akka maatii wayiitti godhamee afaan waliin haasa'anii galanii ta'uu booda argita jechuudha. Maaliif otoo waraqaarra jiraate kana wanti beekamu lola dhaabnaa jedhaniiru rakkoo wal dhabbee fi wal loluuni dhaabbatudha. Yeroo mariin adda addaa dhufuu isa sanarratti waliigallee jedhanii okay ABO'nis lola labsee innuma sana lolli dhaabbate mootummaan kunis lola sana dhaabeera teknikaalii. Kanarraan kan hafe isteeppiin ittaanu kana. Isteeppiin ittaanu kana biyya keessa galamee kanatu hojjetama. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan amma mootummaan hiikkachiisuu kan jedhu kunu saayikoolojii biraa uumaa okay afaan biraatiin reintegrationidha moo maal jedhanii afaan neutral ta'een kan saayikoolojii namaan miineen haasa'anii tuumamee gareen iyyuu adeemsa kana to'atu eessatti inni jira jedhee kan ilaalu tolfamee irraa wanti sun hojjate kanatti irrate kana fayyesina akkasitti deemna akkas nu wal jedhee haasa'u hin jiru. Jaruma lamaantu waliin haasa'e qaamni sadaffaan jiru yeroo mariin sun godhame pireejarii guddaa jira. Pireejariin uummatarraayis alarraayis karaa adda addaa pireejariin immoo akkatti dhaabbattee waan garaagaraa yaaddee hin tolti godha jechuudha. Taayimii dhabuun kun uumameera. Ammas isaan kun ammas yeroo walii kennanii rakkoo warri ODP'aa itti gaafatummaa mootummaa Itoophiyaa fudhatanii ABO duwwaa otoo hin taane mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa ijaa fudhataniif mootummaa sana warri bu'ee akka deebisee isaan hin himanneef mootummaa sirreessaa deemu gama tokko as immoo isa kana sirreessaa deemu isaanis pireejarii guddaatu irra jira jechuudha. Akkuma kan ABO seetil godhani warra ABO sodaatan kan ammoo abdii toruu qabu achi immoo dhaqanii lakkii kana jechuu qabu Ogaadeen deemuu qabu Amaara bira deemuu qabu naannoo Tigraay naannoo Amaaraa gidduu kan jiru itti gaafatamummaa qabu. Kun hundumtuu rakkoo hedduu ulfaataa fi walxaxaadha. Isaan kanatu rakkinicha hammeessaa fide malee uummati ABO hin deeggaru filannoo kan jedhurraa natti hin fakkaatu. Asaarra deddeebi'amee yeroo adda addaa ka'uu jira. Qaamni adda addaa wal lolu kun kan miidhamu uummataa kan maal kan jedhu teknikaalii kun sirrii miti. Waan inni uummatatu miidhame jedhaniitu lolatti galame jaa ta'eefi warri uummati miidhameera jedhee amanu amma miidhaa sana buqqisutti wareega lubbuu baasa. Amma wareega lubbuu qawwee fudhattee lolteetu baafta qawwee fudhattee namichi inni lolee du'u sun nama miti. Uummata naa jettu uummataaf lolame namni sun nama miti. Kana wal loluun sirrii miti. Wal loluun qajeelaa miti. Wal ajjeesuun qajeelaa miti. Karaa nagaatiin hiikamuutu qaba jedhameetu kan haasa'amuu qabu malee innaa jarri lamaan eeliyaanii addaarraan dhufu. Jarri lamaanis homa du'u. Jarri lamaanis homa hidhamu. Jarri lamaanis homa wareegama baatu. Jarri lamaanis qaama uummataa keessaa. Kanaaf warri hundi isaanii uummata bakka bu'aniitu isaanis uummatuma innaa du'uus kan du'uus obboleessuma isaatii gatteessee yoo rakkoo hiikte rakkoon kun hin furama yeroo fudhatte. Yoo rakkoo kana hin furre immoo rakkoon akka biraatti furama. Alternaatiivii 100 jira jechuudha. Qawweedhaan furuu jira. Lolanii karaa nagaa furuu jira. Otoo keessaa withdraw godhanii dhiisuu jira. Karaa adda addaatti furama jechuudha. Kanaaf wantichi baay'ee salphaa miti. Garuu maaneejoo godhame homa hiikama abdii jedhuun qaba. Galatoom dhaabasaan ati gaazexeessaadha. Waggaa baay'ee gaazexeessaa Oromoo taatee hojjetteetta. Maqaa saba kanaatiin immoo mana hidhaattis waggaa baay'ee turteetta. Haala siyaasaa biyya sana keessa deemaa jiru hin beektaa. Isumarraa kaateeti kan quuqama keessi waan sitti fakkaatus nutti haasofte. Egaa innan sila waa'ee sabni hin miidhama jedhee kaase kuni waan dhugaadha. Maaliif gara lammaniin iyyuu ABO'nis kan lolu bilisummaa uummataati, bilisummaa nama tokkooti, sabaati. Amma barbaadetti namni bilisummaa jechuun immoo waan barbaadetti amanuu irraa jalqaba. Kanaafuu karaa lammanii wanti jiru warri miseensota WBO'si ati
mootummaa deeggartaa yookaan mootummaaf akkana goota jedhanii namarratti wanti geessisan jira. Warri mootummaas immoo ati waboodha jedhanii namarratti wanti jarri geessisan jiru. Argaa jirra. Hidhaa jiru nama guuranii ati kaafteetta hojiirraa qabanii barsiisota qabanii barattoota qabanii namoota hojii hojjetan qabanii Adaamaatti warra kaan guuranii jiru warra kaan Xoolleetti naqanii jiru. Karaa biraatiinis wanta akkanaa wanti godhamaa jiru jira. Deeggartoota jedhanii wanti godhamaa jiru. Kanaafani sabni hin miidhamaa jira. Saba kanaaf hojjanna yoo jennee karaa adda addaatiin karaa lammaniin iyyuu nama nagaa miidhuun hin barbaachisu. Miseensa abaa'oo ta'uun deeggaraa abaa'oo ta'uun mirga mootummaadhuma sanaaf iyyuu amma qawweedhuma qabatee dhaqee hin lolletti jechuudha. Maaliif nama hiituu miseensa taateetta jettanii jennee kan dubbachaa jirrus kana. Karaa biraatiin immoo miseensa OPDOs ta'uun deeggaraa mootummaas ta'uun immoo mirga. Karaa biraatiinis ati mootummaa deeggartaa ati sada deeggarta jedhanii nama kamiin irratti iyyuu rakkina uumuun barbaachisaa miti. Karaa kanaan namni hin miidhamin jechuudha. Malee karaa lamaan iyyuu kan du'u jira. Nama bilisa baafna jenna saba uummata bilisa baasna jennu sana deebisnee waanuma karaa mootummaatiin immoo nageenya sabaatiif dhaabbanna jedhanii deebisnee waanuma sana vaayoleetii gochuu hin qabnu jechuudhaaf kaase waan kana. Amma sa'aatis hin qabnu dhuma irratti wanta kaasuu barbaade falli biyyaaf tolu maanni laata waan jedhudha. Haasaa kee duraa keessatti kakaaftee turte gaggabaabsine sa'aatiin keenya deemaa jirti dhumaa jirti amma gabaabaa dhumatti gaa waan kanarra deebi'amu gaafadha sila kaafteetta. Falli biyyaaf tolu maanni gabaabaa dhumatti meeqa waan kanatti maal wayya? Galatoom wanni tolu walumatti deebi'anii haasa'uudha. Amma seet godhachuudha gad taa'anii waan deemne kan waan buufanne qabna qaama hunda keessaa jechuudha. Bu'aan irraa arganne qabna. Rakkinoonni immoo nu mudatan jiru. Bu'aa amma aga yoona argame kana otoo hin balleessin wareegatti kaffalleerra waan kana otoo hin cabsin otoo hin tuffatin isa arganne kana kapitaalaayiz godhanne wantoota afaan kan bulfanne kan dursa irratti kennamuu qabu irratti waliin haasofne itti fufuudhuma jechuudha. Diyaaloogii waan gaariidha. Isumatu furmaata. Biyya kan nu gargaarus soofiin dhalli namaa akka waliigalaatti tamanus biyya tifkachuun humna waraanaa qabaachuun si barbaachisa. Maaliif inni suni warra humna sanaan malee nagaati abdattuu fi bilisummaati barbaandu siin kabajne jira. Isaan sana ittisuun si barbaachisa jechuudha bifa sanaan. Isaan kana akka Oromiyaattis akka biyya Itoophiyaa sanattis wantoonni immoo hafan hedduutu jira hoomorkiin. Amma rakkoo nagaa fi tasgabbii naasofna malee yoo gadi buunu hojii dhabdummaa garmaleetu jira. Hiyyummaa hedduu hamaatu jira. Lakkoofsi uummata garmalee dabalaa jira. Dinagdee guddachaa jiru. Namni barate baay'achaa jira. Hojiin hin jiru. Isaan kana jalaa hiikuun si barbaachisa jechuudha. Kanaaf achi ga'uu fi wantoota kana ammallee hiikaa adeemuun barbaachisaadha. Haasaan jechuudha. Wanta arganne gaariin hin jira. Wanti dhabne ammallee nu eeggatu rakkoon baay'ee jira. Wanti birmannaa gamtaa nu barbaadu jira. Jedhanii waliin haasa'uudhaan fuuldura deemuu duwwaadha furmaati jiru. Yoo kun hin milkoofne waan hundi salphaadha waraanatti seenuudhaaf. Namni hojii dhabee jiru kuni gaafa haaree garagaleessi nyaata akka Dr. jedhe uummata waan nyaatu dhabee hogganaasaa nyaata ya'a. Kanaaf abaa'os taatee biyya bulchitee rakkoo uummataa ni sanuma sitti dhufa. Odeeffaa soo taate sanuma sitti dhufa. Itti gaafatamummaan odeeffaa immoo akka beennutti rakkoo hamma dhalate kanaaf responsibility fudhatee solutionii argamsiisuudha. Ijaa ta'ee fi waan waadaa galee Ihaadig keessatti bahe sana hojiirra wanti baay'ee amma qalabii dibamaa jira akka biyyaatti soo fudhatte waa'uma jira miti image build irratti hojjetame malee fundamentally rakkoo hiikuu irratti hojiin hin jalqabamne. Waggaa tokko jaras hin komannu. Wanta marganne image isaa ta'uu fudhatama qabaachuun isaa ta'uu Oromoon responsibility fudhatamee biyya move gochuu danda'an isaa ta'uu rakkoo bara hedduu mormitoota gidduu ture kana furanii biyyoota ollaa keessatti nagaa argamsiisuu isaa ta'uu Oromoo gidduu nagaa argamsiisuu ta'uu waan baay'ee nama gammachiisutu feera. Isaan kun by any means akkan sharafamne gochuu by any means tiksuun barbaachisaadha qama hundaatti.
afaan jarraa isaanii ce'umsa kana keessatti namoota hunda hirmaachisanii waan sila kan amma baawwachi dhiibuurra baawwa responsibility itti kennanii mootummaa keessatti akka inni hojjetu otoo mootummaan akka inni birmannaa godhu gaheen kee kana hojjedhu jedhanii fuuldura tarkaanfachiisu. Paartiiwwan adda addaas akkasumatti fair go kan jettu faranjiin kun jechuudha. Sheeriillee qabeenya biyya sanaallee warri kaan mataarra taa'ee ati namooggaa taatu sitti dhaga'ama. Kana riisorsiidha wal'aansoo waldhabbeenuu maddi waa hundumaa riisorsiidha. Kanaaf isaan kanas akkaataatti waliin qooddachaa adeemu. Aangoos akkaataatti walii kennanii aangoo teeknikaalii ba'aadha biyya sanatti. Isa kanayyuu gochaa fuulduratti deemuun barbaachisaadha. Maaliif amma akka argitutti kilaayimaksii kan gahee ture deeggarsi Ihaadigi warra kun Odeepaa kunis gadi bu'aa jira. Maaliif waan uummatti jedhu kana affoordi jaangoone. Isaan amma utaalanii atteenshinii jijjiiruu, mana diiguu, maaloo achi dhaquu, woboo maal jedhu achi qaqqabatu. Pirinsipiliin kun badaan hin deemsisu yeroodhaaf yoo waa hunda guuttatte malee. Kanaaf beezikaalii waa waadaa galte sanarratti ciniinnattee hojjetti. Akkuma jette qaama lachuu wal lollaan miidhaan uumannu ragaa garuu qaamni tokkonnaa miidhaa hambisuudhaaf deemu itti amaneetu miidhaa hambisuuf immoo miidhaan ga'uunsa waan ooluu miti. Namoonni abaawoo keessa dhaqanii mootummaan lolan amananiitu yoo mootummaan isaan irra ga'e akka hidhuun beekama. Waan akkasii kun karaa mootummaa sun hin jira. Waanonni kun walirratti oolu kun productive waan ta'e waan hunda biyya namaa guddisu irratti akka oolu irratti hojjetanii furmaati hin dhufa jedhee yaada. Kanumatu natti mul'ata jechuudha. Waliin haasa'uu fi seet godhatanii waan haasa'an sana irratti hojiirra oolchaa adeemuun furmaata gaarii ta'a. Wanta ati furmaateettu yeroo hundumaa gama tokko rakkoo uummata yeroo sana immoo taatee approachii fayyadamtee akkaataa amma deemamu kanaan gara gaariitti akka hiikamu yoo deemame wanti ni hiikamne hin jiru jedhee amana. Iddoo galatoomii dhaabasaa egaa akkuma ati jette karaan nagaan yeroodhaan daangeffamuu hin qabu. Yeroo kamiyyuu karaan nagaa banamuu qaba. Guyyaa 5 guyyaa 6 tokko keessatti yoo kanan goone sanan goone wanti jedhamu kuni dhaabbachuu qaba. Waan majiru kanarratti dabaluudhaaf deemna. Ammas irra deebi'eetan si galateeffadha maqaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaatiin sagantaa kanarratti argamtee yaada kee akka lammii Oromoo tokkotti kennuudhaaf akka lammii biyya keessanaa tokkotti kennuudhaaf baay'ee si galateeffadha. Egaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya qophiin dhimma keenyaa har'a kan dhimma yeroo ammaa kanarratti qopheessinee mariin dhaabasaa Waaqjiraatii wajjiniin goone. Asmarratti dhaabbata akkuma kaasee dhaabasaanii gaazexeessaa yeroo baay'ee sadarkaa hoogganaa irra nama turedha. Achi mana hidhaa keessattis immoo waggaa baay'ee nama dararamedha. Ammas sochii yookaan siyaasa Oromoo kana keessatti hirmaannaa guddaa nama qabudha. Egaa waan gaarii akka irraa argattanis abdiin qaba. Torban immoo sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti dhaabasaa maqaa keessaniin galateeffadha. Sagantaa keenya kana sumarratti dhaabaa bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti.